Bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti jiraattonni hanqina bishaan dhugaatiin rakkachaa jiraachuun himame. Gabaasa dabalataaf Jaalee Yaadannoo Oromiyaa. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 4 keessatti rakkoo ergamtoonni bilisiginnaa uumaniin jiraattonni hanqina bishaan dhugaatiin rakkataa jiraachuun himame. Jiraattonni magaalichaa ONM dubbise bishaan argataa hin jirru. Yoo baay'ate torbanitti tokko dhufa, torban lamattis ni dhufa. Gaafuma dhufeyyuu halkan malee guyyaa hin dhufu. Haalli kun immoo madda bishaanii qulqullina hin qabne akka dhugnuuf nu saaxileera. Namoonni hedduun dhukkuboota qulqullina dhabuu bishaaniin wal qabatanii dhufaniin miidhamaa jiru jedhu. Ergamtoonni bilisiginnaa hoggaa waa'ee bishaanii gaafataman dhugaa hawaasaa dhoksuuf sababa kooridarii fi babal'ina magaalaan ujummoon bishaanii adda cite jedhanii hawaasa gowwomsuu malee rakkoo bishaan dhugaatii jiraattotaaf furaa kan hin jirre ta'uu gabaasni ONM'n qaqqabe ni addeessa. Ganda duwwaa 4 malees gandoota magaalichaa keessatti argaman mara keessatti rakkoon bishaanii jiraattota kan mudate yoo ta'u uffata miiccachuu fi nyaata bilcheeffachuun bishaan qulqullina hin qabne kan konkolaataa fardaan harkifamuun baadiyyaa fagoo irraa dhufu bitanii itti fayyadamaa jiru. Ergamtoonni murna gabroonfataa PP maallaqa sabbataa dhayyeessaa irraa hiikamee fi gibira humnaa olii dabalatee kaffaltii gosa adda addaa hawaasa irraa guurame giiphii isaanii keessa galfachuun magaalaa Naqamtee daandii qofa irra keessa bareechanii ittiin bu'aa siyaasaa argachuuf fuula miidiyaalee dhuunfaa isaanii irratti maxxansaa kan turanii fi jiran faallaa isaa immoo magaalaa seena qabeettii fi giddugala daldala lixa Oromiyaa taate bishaan dhugaatii irraa kutuun iraarsaa jiru. Aanaa warra jaarsoo gandoota garaagaraa keessatti lola shiftoota maqaa faannoo jedhuun of waamanii irratti banameen uummanni Oromoo qe'eerraa baqachaa jiraachuun beekame. Guutuu gabaasa kanaaf Jalwabii Biyyaa. Godina Kaaba Shaggar aanaa warra jaarsoo gandoota akka Daggaa Boorsuu, Goljee, Qoree fi kanneen biroo hedduu keessaa bitootessa 2026 sodaa lola shiftoonni finxaaleyyii Amaaraa maqaa faannoo jedhuun of waaman uummata irratti banan irraan kan ka'e qe'ee isaaniirraa buqqaasifamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeran. Akka jiraattonni bakkichaa jedhanitti shiftoonni murna gabroonfataa PP'n hidhachiifamanii uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii akka raawwatamaniif bobbaafaman yeroo garaagaraatti akka godinichaatti saamicha mancaatii qabeenya ajjechaa suukanneessaa raawwachaa turuu himuun tibbanas gochumtii wal fakkaataa ta'e mudachuun jiraattonni manaa fi qabeenyaa isaanii dhiisuudhaan gara magaalaa Qarree Guwaatti baqatanii jiraachuu dabaluun ifoomsaniiru. Yeroo uummanni angi kun dirqama waraanaan qe'ee isaa dhiisuun baqatutti homaa qaamni birmannaa taasisee akka hin jirree kan dubbatan jiraattonni hamma yeroo odeessi kun qindaa'etti namni ajjeefamee jiraachuu baatus qabeenyaan Oromoota danuun shiftoota kanaan gariin saamamee gariin ammoo ibiddaan mancaafamee jiraachuun himameera. Mataan gabroonfataa Koloneel Abiyyi Ahmad afaan qawween sabaa fi sablammoota Ambaarattii keessaa addatti ammoo saba Oromoo irratti xiyyeeffachuun akka sabni kun kufee baraan ka'uu hin dandeenyetti kallattiinis ta'u al kallattiin hojjechaa jiraachuu isaaf ragaan gochaa mul'inatti raawwatamaa jirudha. Aanaa Shaashimannee keessatti murni bilisiginnaa jiraattota gandoota baadiyyaa naannoo magaalaa Shaashimannee hedduu irratti mana diigaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Jaaljiksaa sirnaa dabalata qaba. Murni qe'ee ilmaan Oromoo diigee oneessuun beekamu bilxiginnaan Arsii lixaa aanaa Shaashamannee gandoota akka Awaashoo Idoolaa Burqaa, Arabatee Shumbaa, Buchaanaa Dannabaa, Aleeluu Illuu Buttee Filichaa jedhaman keessatti manneen qonnaan bultootaa kumaatamaan lakkaa'aman hawaasarraa diiganii uummanni bakkeetti hafee akka ta'uu dhabaa jiraachuu jiraattonni naannicharraa dubbisne arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Yeroo namoonni iddoo jireenyaa kana malee hin qabnu eessatti galla jedhanii gaafatan bakka barbaadanitti galaa jechuun itti dheekkamuu fi ilaalcha addaa qabdu maqaa jedhuun reebuun mana hidhaattis darbataa kan jiran ta'uu jiraattonni dabalataan ifoomsanii jiru. Addatti ammoo manneen kana yeroo diiganitti ganda Awaashoo keessatti harmeen tokko ijoollee ishee manatti dhiifattee yeroo isheen gabaa deemtee dhuftu manni ishee diigamee kan jiru ta'uu fi ijoollee isheen manatti dhiiftee deemte ammoo eessa akka geeffamte wallaaltee yeroo isheen rifattee iyyitutti caasaa gandaatiin qabanii achi deemsisuun ijoollee ammoo yoo dhumtee jiraattee mana kana jala siif ilaalla jedhanii mana diigame sana biyyoo gaggaragalchanii keessa barbaadaa turan jechuun jiraattonni gocha kana balaaleffachuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Loltoonni bilxiginnaa kunneen yeroo mana kana jiraattota irratti diigan meeshaalee mana keessa jiru keessaa baafadhaa jedhanii uummatatti kan hin himne ta'uu fi hawaasni meeshaa guutuu wajjin mana isaanii fedhii malee afaan qawween doorsifamanii dhabaa jiraachuu gabaasaan nu qaqqabee ni addeessa. Lixa Wallaggaatti miidhaan uummata irratti lukkeelee murna bilisiginnaan jabaachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeran. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba.
Godina lixa wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti torban kana keessa sochiin waraana murna biltsiginnaa bifa addaa ta'een hammaachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ibsan. Akka jiraattonni jedhanitti humnoonni faashisti PP maqaa nageenya kabachiisuun sosso'an uummata nagaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa jiru. Kunis hidhuu, saamuu, doorsisuu fi ajjeecha hammaataa ta'us dubbatu. Addatti aanaalee akka Baabboo, Gaambeelii fi Boojii Dirmajjii keessatti ajjeechan suukanneessan raawwatamaa jiraachuu himan. Jiraattonni naannichaa akka dubbatanitti namoonni yakka hin qabne shakkiin qabamanii ajjeefamuu isaanii kan himan. Haalli nageenya naannichaa daran sodaachisaa ta'us dabaluun dubbatu. Aanaa Qilxuu Kaarraa fi Mana Sibuu keessatti ammoo saamichi qabeenya uummataa babal'achuun manneen jireenyaa sakatta'uun qabeenyi namoota dhuunfaa saamamuu akkasumas miidhaan maallaqaa fi qabeenya irra gahaa jiru dabalaa jiraachuun himameera. Aanaa Lataa Sibuu fi Najjootti ammoo doorsisni cimaan raawwachaa jiraachuu kan himan. Namoonni hedduun doorsifamanii sodaa keessa jiraachaa jiru. Kunis sochii hawaasummaa fi jireenya isaanii irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Dargaggoota ammoo bakka hedduutti ukkaamsanii qabuun dhabamsiisaa jiraachuus himu. Muummichi ministeeraa Neepaal umuriin xiqqaatee sirba raappii haaraa waa'ee tokkummaa ibsuu erga gadhiisee booda kakate. Dabalata isaaf Caalsabaafan Waggaarii. Muummichi ministeeraa Neepaal dargaggeessi Paalendiraashaan mormii dargaggootaan durfamuun baatii fulbaanaa keessa mootummaa kuffisan hordofuun filannoo irratti paartiin isaanii injifannoo guddaa galmeessee booda kakateera. Raapperaa fi nama siyaasaa kan ta'e Shaan Jimaata Kaleessaa pirezidaantii Raamchaandiraa Paawudeliin muummicha ministeeraa ta'uun muudame. Kunis erga paartiin isaa waggaa 3 Raastiriyaa Iswaataantiraa paartii yookaan RSP paarlaamaa miseensota 275 qabu kana eegale bitootessa 5 kennameen teessoo 182 erga injifatee booda filannoo jalqabaa erga mormii farra malaammaltummaa geenziin durfamuun geggeeffame namoonni 76 ajjeefamanii booda namni ganna 35 kun bakka dippiloomaatonnii fi qondaaltonni mootummaa olaanoo argamanitti yeroo mana maree pirezidaantii keessatti kakatanitti kofoo gurraacha, jaakeettii wal simaa, kophee huccuu gurraacha Neepaal mallattoosaa fi ujummoo aduu uffatee ture. Guyyaa tokko dura muummichi ministeeraa haaraan maqaa Baaliin jedhamuun beekamu sagalee seena qabeessa kana booda ibsa uummataaf kenne isa jalqabaa sirba raappii miidiyaa hawaasaa irratti oodeera. Neepaal yeroo kana in sodaattu, onneen dhiiga diimaan guutameera. Yeroo kana kolfaa fi gammachuun mana hundanii ga'a jechuun Shaan sirba mata duree Jaay Mahaakalii yookaan injifannoo waaqa Mahaakalii jedhuun sirbe. Viidiyoon muuziqaa isaa kan yeroo duula filannoo isaa irratti namoonni hedduun isa jajjabeessan kan agarsiisu yoo ta'u daawwattoota gara miiliyoona 3tti dhiyaatan argateera. Ciminni tokkummaa humna saba kooti jechoonni isaa itti fufaniiru. Abbaan murtii olaanaa duraanii Suushilaa Kaarkii mootummaa yeroo ta'uun hanga filannoo paarlaamaa biyyattiitti geggeessaniiru. Milishaa murna biltiginnaa baay'inaan 8 ta'an torban kana keessa aanaa Mana Sibuu irraa meeshaa diinaa hin baannu jechuun waraana bilisummaa Oromootti makamuun barame. Jaalbooree addunyaa waan qindeeffate qaba. Abbootii maatii isaanii guddisan gareen jibba sanyummaa Oromoof qabu biltsiginnaan dirqiin golee Oromiyaa keessaa guuree irbaata rasaasaa taasisaa kan jiru ta'us kanneen dirqiin qabaman mooraa cubbuu in tajaajilu jechuun lixa wallaggaa aanaa Mana Sibuu irraa torban kana qofa namoonni 8 miliquun wabootti dabalamuun ibsamee jira. Namoonni kunneen namoota gurguddaa fedhii isaanii malee waraanni maafiyaa PP manneen irra deemuun qabee leenjii loltummaa kennaa fi turus nuti saba keenya waliin lola saba ofii miidhuu irratti in hirmaannu turii seenaas in dibannu jechuun abdii saba cunqurfamaa wabootti makamanii jiru. Gochumaan guddootaa fi dargaggoota dirqiin guuruu guutuu Oromiyaatti jabaatee kan jiru ta'us loltoonni danuun of taanee sabaaf dhaabbachuun hafe lola nu ilaalannetti hirmaannee lubbuu keenya in baasnu jechuun irra hedduun meeshaa isaanii qabatanii wabootti makamuu, gariin ammoo harka duwwaa ba'uun jireenya hawaasummaatti deebi'aa jiraachuun ni beekama. Aanaa Baakoo Tibbee keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo humna qaamni mootummaa hidhachiisee hawaasa nagaa saamsisaa jiru to'annoo jala oolchuun himame. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti ni dhiyaata. Godina lixa shaggar aanaa Baakoo Tibbee ganda Odaa Gudayyaa keessatti murni nama nyaataan biltiginnaa bitootessa 22/2026 qaamni murna PP waraana isaanii maqaan isaa Mul'ata Abbabuu jedhamu wabbaasuun hawaasa aanichaa saamsisaa ture. Wabiin saba Oromoo waboon to'annaa isaa jala oolchuun meeshaa lolaa qawwee turkii tokkoo fi kilaashii dachaatu tokko rasaasa 60 irraa dhuunfachuu hoogganaan waboo bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanii
dubbataniiru. Qaamni bilxiginnaan hidhachiisee saamsisaa jiru kun eeroo akka kennetti kaabinootaaf hooggantoota waraanaa sadarkaa garaagaraa irra jiranii wajjin walitti dhufeenya qabaachuu ibsa. Wanta hawaasa Oromoo irraa dirqiin saame kana gara Finfinnee deemee isaan faana akka qooddatanii fi kanaan dura qarshii miliyoona 4 saamuun yeroo lammaffaaf gaafa deebi'u hordoffii jabaa qeerroon gandichaa taasisaniin harka waraana bilisummaa Oromoo seenuun ifoomeera. Murni saamtota bilxiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti maqaa gibiraa, deeggarsa milishaa, inshuraansii fayyaa, misooma mana barumsaa fi daandii dahoo godhachuun saamuu irra darbee maqaa qabsoo waboo balleessuuf qaama hidhate lakkoofsaan muraasa ta'an bifa qindaa'een hidhachiisee hawaasa Oromoo saamsisuu irratti bobbaasaa jira. Aanaalee garaagaraa keessatti murni bilxiginnaa filannoof hin galmooftan taanaan tajaajila akka xaa'oo fi inshuraansii fayyaa hin argattan jechuun uummata nagaa doorsisaa jiraachuun beekame. Jaalamurtii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaalee akka Kiiramuu, Gidda Ayyaanaa, Eebantuu, Limmuu Galiilaa fi Haroo Limmuu keessatti kaadiroonni PP filannoof hin galmooftan taanaan tajaajiloota akka xaa'oo, inshuraansii fayyaa fi kanneen kana fakkaatan argachuu hin dandeessan jechuun uummata aanaalee kanneenii irratti doorsisa raawwachaa jiraachuu maddeen keenya gamasii ONM'tti himan. Murni bilxiginnaa abbaa irrummaan guutaman waraanaa fi kaadiroota isaa uummata nagaatti bobbaasuun yakkoota garaagaraa raawwachiisaa kan ture yoo ta'u ammas ammoo maqaa filannoo dimokiraatawaa of fakkeessuun miidiyaa isaanii irratti ololuun lafa irratti ammoo bilxiginnaa filachuu qabdu jechuun uummata afaan qawween doorsisu itti fufanii jiraachuu maddeen itti dabaluun addeessanii jiru. Akkuma abbootii isaa kaleessaa sagalee uummataa doorsisee hatuuf karoorfachuu fi sadoon namoota dhuunfaa bitee sabaa fi sablammoota impaayera Itoophiyaa keessa jiraatan burjaajessuun sobaa fi fakkeessuudhaan gowwoomsee aangoo barcuma siyaasa isaa dheereffachuuf dhamaa kan jiru yoo ta'u uummanni garuu shira PP irratti dammaquun bakkeewwan garaagaraatti mormii dhageessisaa jiraachuu fi filannoo PP irraas homaa akka hin eegne ni dubbatu. Aanaa Shanan Dhuugootti jaleewwan bilxiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwatan ammeessan. Jaaljiksaa sirnaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuugoo Araddaa Lubbuu Dhabba keessatti torban darberraa eegaluun saamtonni ajaja koloneel Abiyyi Ahimadiin bobbaafaman maqaa gosa adda addaan hawaasa saamaa jiraachuun himame. Dinagdee impaayeratti mudate suphuu fi giiphii dhuunfaa isaanii guuttachuuf olii fi gadi kan fiigan jaleewwan sirnichaa torbanuma kana keessa aadde Misraa Muhammad Taalii, aadde Aminaa Adamii fi obbo Muhammad Haydar jedhaman irraa qarshii 20,000 yoo saaman obbo Ibrahim Qaasimii fi obbo Shukurii Adam irraa ammoo qarshii 10,000 sababa tokko malee saamuu jiraattonni araddichaa ONM'f ifoomsanii jiru. Osoo hawaasni qaaleensa jireenyaan waadamuu lukkeeleen PP guyyaa guyyaan kaffaltii gosa adda addaa nagahee hin qabne afaan qawween gaafachuun dinagdee isaanii quucarsaa kan jiranii fi jiraattota kaffaltii gaafataman kaffaluu dadhaban ammoo miidhaa ulfaataa irraan gahaa kan jiran ta'uu dabalataan ibsanii jiru. PP'n isaanii hoggaa duwwaa ta'ee garaan isaanii beela'uu akkasumas galii impaayeratti dhumate fooyyessuuf saamtonni ajaja abbaa irree bilxiginnaan akkuma argan bobbaafaman goleewwan Oromiyaa cufa keessatti dararaa ulfaataa hawaasa irratti raawwatan ammeessanii jiru. Waraana Iraan gaggeeffamaa jiruun loltoonni Ameerikaa 300 ol madaa'uun ifoome. Jaalamansiis kaayyoo dabalata qaba. Erga waraanni Iraan gurraan ala 28 jalqabee loltoonni Ameerikaa 300 ol madaa'u ajajni giddu galeessa Ameerikaa beeksise. Erga opereeshiniin Epic Fury jalqabame as miseensonni tajaajila Ameerikaa tilmaaman 303 madaa'aniiru. Miidhaawwan kana keessa harki guddaan salphaadha. Loltoonni 273 ammoo hojiitti deebi'aniiru jedhan kaapteeniin humna galaanaa Ameerikaa Tim Hawiksin. Qondaalli Ameerikaa eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate AFP'tti akka himetti loltoonni Ameerikaa 10 akka malee madaa'aniiru. Gabaasni ABC News akka jedhutti miidhaan irra caalaan isaa diroonni haleellaa karaa tokkoo fi meeshaa dho'aa Iraan irraa kan ka'e yoo ta'u loltoonni dho'iinsa naannoo sana jiran miidhaan irra ga'ee jira. Qondaalli Ameerikaa tokko ABC News'tti akka himetti miidhaan irra caalaan isaa miidhaa sammuuti. Waraana Ameerikaa Iraan waliin taasifteen miseensonni tajaajila Ameerikaa 13 ajjeefamaniiru. Xiyyaarri waraana Ameerikaa boba'aa guutuu dhiyaa Iraaq keessatti kufee cabuun miseensonni hojjettoota xiyyaarichaa 6 du'anii jiru. Dirooniin Iraan buufata doonii siivilii Kuwait keessatti wiirtuu hojii rukutee hojjettoonni tajaajila Ameerikaa 6 kan du'an
yoo ta'u, miseensi tajaajila Ameerikaa torbaffaan ammoo haleellaan buufata xiyyaarichaa Piriinsii Sultaan Saud Arabiyaa irratti raawwatameen erga madaa'ee booda du'ee jira. Erga Ameerikaa fi Israa'el guraandhala 28 haleellaa waloo Iraan irratti bananii hoogganaa olaanaa yeroo sanaa Alii Kaameniin dabalatee namoota 1340 ol ajjeesanii asaammanaan naannoo itti fufee jira.